Web Media Dhugaa Uummataaf. Assalamu alaikum. Gaariidha. Oromoon Harargeedhaa bara 27 dabre keessa maal keessa dabarreedha. Wanni nuti irraa haasofnu. Bulchiinsa mootummaa dabre amata 27 dabre keessa wanni nuti fayyadamaa turte maali? Wanni nuti irraa fayyadamaa turre keessa bulchoota dabartan keessatti mootummaadhaan duuda walii galuudhaan mootummaadhaa wajjin deemuu dandeenya nuti. Fakkeenyaaf yoo kalaallu taate bara 1990 takkarraa hanga 2002tti namni Harargee bulchaa ture Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneedhaa Harargee qalaada godhate. Ooruu kannaadhaaf isaaf kannamte godhate. Namni itti dubbatu hin jiru. Abbaa fadheedha, abbaa fadhee reeba, abbaa fadhee akka fadhe godha. Bara 1990 takkarraa hanga 2002tti jechuudha. Sanittaan Suudaan namni Harargee bulchaa ture obbo Jamaal Ahmad Janiin. Inni kun dhalataa Harargeeti. Dhalataan Harargee kun baatii 3 bulche. Kaan amata 12 bulchee beeke. Itti aansuudhaan obbo Taajuddiin Abdurrahmaan. Taajuddiinis baatii 4 bulche. Kaan ama 12 bulche. Itti aansuudhaan obbo Abdulaziz Muhammad. Obbo Abdulaziz amanamaadha. OPDOdhaaf nama OPDOn amantee itti fayyadamaa turte keessaa. Nuti immoo Abdulaziz arrabsaa turre. Arramarra dhaabbadhee gaafa durgizeen Abdulaziz dhagaa darbusan sheenaan dhagamaa jechuun arrarra dhaabbadhee. Yoo namni kee bakka fadhe keessaa jiraate itti maxxanii waan inni ganda keetii godhuu danda'u irraa fayyadami. Isaas uummataa gad hin dhiisin. Isa duudatti galleeti isa arrabsinee innillee waan uummata bira dhaga'u nutti murraa fagaatee karaa hundaanuu hongoynee jechuudha. Saniifuu itti maxxannee isa san keenya godhannee yoo waan biraa dadhabe tanaar ta'uu deemaa if eeggadhaallee jee yoo nudhaame irraa aaqilummaa qabaachuudha. Sani akkas ta'uu dhabuun keenya hanqina guddaa nu miidha keessaa. Maaliif Oromummaa tana naaf galaa namni hedduun irra wareegama kafallee jira, namni hedduun irra du'ee jira. Harargeen keessaa irra quncaatee jirti qabsoo Oromoodhaa tana. Qunca'uu tanarraa kakaate sabboonummaan fiinxarra ba'uurraa kakaate kaayoo ganama qabanne sanirraa mataa keenya jijjiiruu hin dandeenye. Ammoo uummanni nuufi mootummaa wal lolchiiseeti ifiifis mootummaa wajji dalagaa ifiifis asitti nuti kan nama karaa lamarraa hongawee taane jechuudha. Mootummaarraan fayyadamne gamanaan fayyadamne. Idduu tanatti hiyyummaan arraan tana Harargee mashaqqaatti buusaa jirtu. Buqqa'uun arraan tana Harargee qeerraa godaansisuu jirtu tun ta bara 26 keessa nuti facaafachaa turre. Gowwoomuudhaan jechuudha. Amma ta jechuun jirru immoo gowwoomuun qabnuudha. Amma taanaan bayyanannee ija teenya walitti deebisnee waan sila Harargee barbaachisu irratti dalaguu qabnaadha. Namni khayba lafa fadhe keessaa yoo jiraate. Kan biraa Nuureedha. Harargee bulchee ture. Nuureen amma tokko bulchee itti aanuudhaan namni hedduu bulchee khabiraa Damissee Yaachisooti. Innillee amanamaadha. Amanamaa Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneetu aangorra kaayyate. Namni amma biyya san bulchaa jiru obbo Taarraqany Bulultaati. Maaliif Harargeen ifiin if bulchuu hin dandeenye? Nama barate hin qabnu? Dooktara hin qabnu? Harargeen wanni ifiif bulchuu hin dandeenyeef if ta'uu maqaa dadhabdeef. Ifirra dhaabbachuu maqaa dadhabdeef. Ifirratti if ta'uu gizeen siin jee akka itti biitti deemtu laaluu dadhabu. Maaliif ganda tokko gizee dhayixee shaggooyyee taphattu ragada ganda sanii laalta dura
akkatti gandis shaggooyyee taphatu laalteeti shaggooyyee buuta yookaan shaggooyyeen tee ta'u uummataatiin adda taati. Akki gandisan itti shaggooyyee buu akka biraati akka ati itti dhiichisu jirtu akka biraatti ta'a jechuudha. Saniifuu nuti qabsoodhaaf amanamoo taaneeti kaayoo ganamaa jennee rakkoo keessa ifneynee karaa hundaanuu milkaa'uu dadhabnee ijoolleen teenya tabaratti har'aan tana digrii 2 qabataniiti jimaa cabsaa jiran. Hin jiranii? Ijoolleen teenya har'aan tana digrii baataniiti kombolcha keessaa dinnichaa fa'aa jiranii bara. Awwadaa keessaa jimaa cabsaa jiran. Calanqoo keessaa jimaa cabsaa jiran. Maaliif? Maaliif namni keenya qe'ee bulchuu hin dandeenye? Hin amanamtu. Maaliif hin amanamne? Amata 26 hunda dhagaa namatti rabachaa turte. Mootummaa jirtu wajjin amanamtee qe'ee tee bulchachuudhaaf mootummaa sanis siquu qabna. Mootummaa wajji walloltee qe'een tiyya nagana haa ta'uus hin dandeessu. Qe'ee tiyya ifiifiin bulchu. Maaliif? Ana yoon ta'ellee dukkaana yoon qabaadhee nama niiraa nananneen dukkaana keessa kaayadha nama naa amanu. Namaan amanu. Harargee bulchuudhaafis isaanis nama amanan bakka biraarraa fidaniitti ergan tun dhaabbachuu qabdiidha bakki nuti marra jirru. Ilmaan harargee ifiif bulchuu qabanidha. Rakkoolee jirtu keessaa gabaabsuudhaaf yoo yaanee kalaallu taate harargee keessa lakkoofsi namaa fakkeenyaan fudhadha harargee bahaa. Lakkoofsi namaa harargee bahaa miliyoona 4. Miliyoona 4 kana keessa yoo kalaallu taate miliyoonni 4 harargee bahaa keessa jiru keellaa fayyaa khajiruu fi buufata fayyaa khajiru yoo laalle buufata fayyaa 5tu jira. Keellaa fayyaa 586tu jira. Yoo kana hunda kalaallu taate tajaajila wajjin hin baana. Karaan gaara mul'ataa akka makkatee ni beektan. Yoo ammaan tana fakkeenyaaf miidhagaa lolaa fudhanne. Miidhagaa lolaa nama 123 fi 807 qabdi. Namni hin beekne hin jiru miidhagaa lolaa fadis. Fadis kana keessa buufata fayyaa aanaa fadis keessa jechuudha buufata fayyaa 4 jira. Buufanni fayyaa tokko akka heeraatti nama 15,000 hanga nama 25,000tti tajaajiluu qaba akka heera Itoophiyaatti. Saniifuu buufata fayyaa 4 qabnu kana keessatti yoonii fi nama 15,000 fi 25tti kabaayisnu taate nama 60,000 hanga 100,000tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni buufata fayyaa miidhagaa lolaa keessa jiru nama 15,000 hanga 55,000 kan ga'u tajaajila harkachaa jiru jechuudha. Osoo immoo harargeen ifiinif bulchitee hanqinni kunni xiqqaata jenneeti guutuutti abdannaa jechuunuti. Yoonii fi karaa biraatiin ilaalle fakkeenyaaf keellaan fayyaa harargee keessa jiru 586. Fakkeenyaaf keellaan fayyaa tokko akka heera Itoophiyaatti nama 3,000 hanga nama 5,000tti wallaanuu qaba. Tajaajiluu qaba. Yoo nama harargee bahaa keessa jiru laalte namni harargee bahaa keessa jiru nama miliyoona 4. Keellaa fayyaa 580 yoo hirtu taate miliyoona 2 fi 930tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni tajaajila harkachaa hin jirre nama miliyoona 1 fi 70,000 jechuudha. Isiin kun hanqina nuti ifiinif bulchuu dhabuurraa dhufe. Fakkeenyaaf Geetaachoo Badhaaneedhaa harargee bakka bu'ee eenyutu caffee Oromiyaarraa bakka bu'ee jira. Ilmaan harargeeti? No. Maaliif ijoolleen dirreedhaa bulchine? Maa ijoolleen Haramayaa hin bulchine? Maa ijoolleen Awwadaa hin bulchine? Maa ijoolleen Baabbilee hin bulchine? Nuutuu hudduun qabne dhiibee bakka biraatti ragadu jira. Waan mana keenya keessaa godhuu qabnu dhiisne. Osoo tabbobaa jalaa qabnu qabeenneen jabeeffatiin tamana keenyaa tabiraatiif na harkaaf osoo itti fannu taasiitis taachitis dhabnee agamnee hafnee jirra mana keessatti. Nama mana fi xaragateetu qe'ee xaraga. An yoo harargeen ijaaramuu hin dandeenye an Oromoodhaaf homaa godhuu hin danda'u. That is where we are. Oromummaaniin an harargeef falmee narraa irrattu cerbee haadha ixuna birattan. Saniifuu Geetaachoo Badhaanee Calanqoorraa dorgome. Amata 27 kana hundaa'u Calanqoorraa paarlaamaa taa'u jira.
guyyaa calanqoo keessatti qotee bulaan keenya namni 17 nurraa ajjeefame qeesanii dorgome ummataan ani na filateetu nam 17 du'e jeenu dubbate hin dubbanne duute dhiiste sirran kaayyanne osoo immoo ka ganda keetii ta'e ka calanqoo san paarlaamaa keessa jiraate abbaa kiyyaan maqaa arrabsa jaa gosatiyyaan maqaa arrabsa jaa warra soddaatiin maqaa arrabsa jaa gandaan maqaa arrabsa jaa ganda kiyyaa namni du'u jiraa jeeti harka baasee dubbataa jechuudha ifiin if bulchuu jechuun waan laaftu miti tan irratti ilaalchaan garagara ta'uu ni dandeenya Harargeen jaaramuu ka dandeessu yoo nuti civilized if goone civilized if godhu jechuun maali mana kana keessa namni jirtan hundi nu huccuu gosa takkaa kaayyatanii dhufne isin hundi nama ammoo nu hundi nama kophee gosa takkaa kaayyannee dhufne haalsi gosa takkaa kaayyannee dhufne nu hundi nama yaada gosa takkaa qabaachuu hin dandeenyu obboleeyyan haadha takkaatu garaan haadhaatu saara buqqeeti waan ati jaalachuuf mirga yoo qabaatte an jibbuufis mirga kan qabu beekuu danda'u qabda waaniin an jibbu ati jaalachuuf akka mirga qabdu yoon an wallaale an dooktara ta'us profeesara ta'us an wallaalaadha maaliif waan ati jaalattu mirga keeti waaniin an jaaladhu mirga kiyya isii tana yoo wal keessummachiisuu dandeesse Harargeen jabaachuu dandeesse Harargeen qarxaa siyaasaatii fi qorii siyaasaa keessaa ba'uudha qabdi Harargee deebitee jaaruudhaaf namuu diree ka qabuus ka jaakeeta qabduus ka koota qabuus ka maal qabuus waan siyaasaa keenya waan siyaasaa keenya firraa baasnee akka ilma Harargee walitti dhufnee rakkoo Harargeedhaa falatti godhu nam miliyoona 3 nurraa buqqee bakka galuu dhabee taa'u jira Finfinnee keessaa kadhattuun arraan tana yaa'u sadaqaa naa buusaa jettu ilmaan Harargeeti dirree dhawaan fudhamte ilmaan Oromoo dirree dhawaarraa fudhanii Somaaleen akka jirtutti dirree dhawaa kontirool gootee dirree dhawaan si harkaa ba'u jirti Awwadaay diinagdeen kee si harkaa ba'u jira Jijjiga ol siixee arraboota jijjiga durta Oromooti amma booda immoo jijjiga deeffachuuf lola guddaa si feesisa rakkoo Harargee keessaa ati bahachuu fi ilmaan kee khabarsiifatteen ifiin if bulchitee jiraachuu yoo barbaaddu taate jaakeeta siyaasaa keenya waliin marannee achi keenyee akka ilmaan Harargeetti tokkoomnee dantaa Harargee dursinee yaa'uudha Harargee first jennee tarkaanfachuu danda'u qabnaa jechuudha yookaan ammoo akkuma barree qorii hiyyeessaa tanamuu keessaa nyaatu taana rabbiin san isin hin godhin galatooma Web Media Dhugaa Ummataaf